يعني اللي جرى تجرى منزلين ده برسا جد الشاب منتقب سيستن قبسيسا يعني شهادة بلا تينيا ولا انتنا نجنو بن بركاس أكسر كونغو ونما جو أستاذ منزلين جرى ولا برسا كونغو يا سلام هاي فني هاي أستاذ أكرم جرس ما قراكم نجاة نجاة بقى جمد إن شاء الله شهادة بودا حسب نجاريسا وانت قافتم تبايسا سقافتي روان تيف كالتي من قرا شهادات سينا أما قبك شهادة قبا مرقا كتين نوجين الكفي أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أيزو وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله وأشهد وأشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله قلبي كوتين بيكين قلبي كوتن بيك أيزو أبشر قلبي كوتين بيكين قلبي كوتن بيك الربا كوتينيس لقابها الرب كوتن سبوغا kan dhugaadhaan gabbaramu hin jiru أن غفر Allahi tokkicha malee الله يتوكل جمالي nabiyyi Muhammad نبي محمد ergamaa rabbii أرجما ربي akkasuma garbicha rabbii ta'uu isaanii كما سجل بيت ربي تو isaanii إساني dhugaan baha وغامبا Ciisaan yookaan Yesuus Kiristoos إنسان ويسوع كريستوس ilmi Maariyaam ابن مريم ergamaa rabbii ta'uu isaa أرجما ربي تو إسا garbicha rabbii ta'uu isaa غربي ربي تو إسا abbaa malee haadha qofaa qulqulleettii Maariyaam irraa dhalachuu isaa أبا ملي والكليتي مارمي دا أرجو إسا dhugaan baha وغامبا ayyee rabbi rabbumaa رب ربما Yesuus namaa يسوسنا ayyee obboleetti keenya fanii baga rabbiin amantaa kee dhalootaatti si deebise abshir inshaa Allah rabbiin subhaanahu wa ta'ala jecha amma dhugaa baate kanaan cubbuu wanta kanaan dura si irraa argame ilmi namaa kamiyyuu dogoggora keessatti argamaadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala kalimaa ma amma jechoota amma jettee dhugaa baate ragaa baate kanaani rabbiin subhaanahu wa ta'ala guutuu saayyuu si dhiisee akka kayoomi waladatki ummiki akka gaafa haati kee si deesseetti qulqullooftee deebitee jirta
abshir inshallah amantaa kee jalqabaati amantaa kee bu'uuraattidha guyyaa keessa akkaataa naannoo keetti yookaan maatii irratti hundaa'uudhaan guyyaa keessaa si baasanii malee amantaa kee jalqabaati miirri gammachuu egaa akkasuma kana nama godha yeroo tokko inshallah rabbi waan jabaadhuun siin jedha ustaazonni illee ergaa dabarsaa fi gasan ergaa si dabarsanii boodattis hawaasaaf hiriyoota keetiif ergaa dabarsitu ni dabarsitaaf inshallah. Abdi waltajjii gara keetti deebiseera. يا أباكو يا أباكو يا أباكو يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الله وبلتك إن فانوس بقى ربين إسلام ما سيكني ربين إسلام ما يرس جراش سي كان يردو ربين سياتا سيسو وقالوا بتشوف هدو جمنتين جرا إسلام ما فرتو كيتي في نما يرود إيرا رجع بتا ترى الحمد لله رب العالمين بقى ربين إسلام ما سيكني ربين يرجع سيادا أبو nama irra jiraate akkasumallee irra rabbiin si yaadaasisu akkasumallee maatii firootan kee namoota si yaachisan silaa ati dhiphattuuf otoo shaadaa qabatanii jettee ati yaaddillee hunda isaanii rabbiin islaamummaa kenneefi si haa gammachiisu rabbiin islaamummaadhaan jiruu kee si bareeche jannatan illee boru akhiraa kee rabbiin si haa bareechu hedduu namatti tola maashaallah tabaarakallah rabbi irra gassi haa dhaabu ammoo akkuma reefuu seensa irratti dubbachuudhaaf yaalle wantoonni garaagaraa si mudatu malanii san irratti ammoo jabaadhu obsii jajjabaadhu amma caalatti ammoo inshaallah biidila barumsa kee irra jabaadhu arrarraa inshaallah saatuma kanarraa nama si barsiisu sii goona inshaallah san booda ammoo inshaallah gaafa xiqqoo waa babbarattee salaata eegaltee achi booda ammoo garee barumsaa seentee akkas barumsa baratta jabaadhu siin jenna akkasi fira baay'ee horatta har'arraa firri inni tokko fira sii gammaduu fi fira si gorsu fira si dhoksu fira si jajjabeessu inni immoo musliimootadha nutti makamteetiin jirta rakkoon kee rakkoo keenya kananii kee keenya har'arraa kaasee ammoo dabalataan ammoo fira kan biraa qabda fira fakkaatee kallee yayyii kallee oolaa uffatee deemu kan fira fakkaatee karaa dhugaa ati argatte kanarraa si dabsuudhaaf irraa si maqsuudhaaf si dhiyaatu jira namni sababaa sitti ta'uuf jechuu yookaan muslima fakkaatee yookaan kiristaana fakkaatee akkuma fedhettuu haa ta'u fira lama argatta kanaaf firootan kanarraa sirriitti adda baafadhuuti namoota kaayyoo keetirraa amantii ati har'a argattee alhamdulillah rabbii sii kenne kanarraa si dabsuudhaaf carraaqan kanneen illee irraa of eeggadhu jabaadhu dabalataan ammoo warra soddaa warra ollaa jechuu kiyya warra ollaa keenyaatiin jajjabina obsallee siniif haa kennu abshiraa rabbiin obsa sinii haa kennu jennaani fani atilleen waan jettu ergaa dabarfattu yoo qabaatte asumaan carraa sii kenna. Ashi abdii guddaa galatoomadha. Ustaazota asirra jirtan hedduun isin kabaju hunda keessan illee muslimaa hundi keessanuu dursin jaaladha. Rabbiin umurii keessan isin dheeressuun isiniin jedha. Numallee immoo warra dhugaa arkineetoo karaa islaminaa dhufnee rabbi irratti nu haa dhaabu isiniin jedha waan hundaafu. Akkasummoo akka kootti ijoolleen namoota biraatiif immoo namni kamiyyuu fedha ofiitiin malee namni namaas gaddageetii miti baradhaa fi dhugaa jiru adda baafadhaadha isiniin jedha. Fedha keessaniin maalfi lubbuu keessaniif namni itti gaafatamu hin jiru. Yeroo keessan asirratti yeroo keenya gubuun erganollee kanaafuu itti fayyadamaan isiniin jedha dhugaa jiru adda baafadhaati dhugaan isa jirtan jedhu dhugaa barbaadati amantaa dhugaa irratti dhaabbadhaan isiniin jedha kanuma galatoomaan isiniin jedha gaaftaazota hundi keessanu. يا سلام بارك الله فيك جزاك الله خيرا أي اتفاق وري أسر رجلتان أبو أنت برجلتان برجلتان بناتيها سوا قلت كتير جاري قاعد تمد أنقفوني تشالي سنيجر وأنسان بيكو فاني السلام عليك نجيني ربي سر راجلات وبقى ربين قال إسلام ما تسفيدي بقى قمد بقى ربي سبحانه وتعالى دانديو في جالته لغاته أوسا سي أبتشيسي مون إمني سي كبتشيسي ربي سبحانه وتعالى جرّا كنا سي كنّي نلقوا يا كنا نجهين وقرسيسي جل كبرت ربي كنا قالته فنا الحمد لله رب العالمين حقيقة لغا دبّتشورا في فنيني إرو أكو مسلاب دين دبّت دران اللي ربنا مسبري داكنّي في أمل بريدو كنّي في أمل غاري قبدي وانغا في تتلي هنغا فتي
akkasuma hatta nama naamusan qabne nama adaban qabne amantaa biraarraa dhufanii gaaffii gaafanna jedhan akkaataa jedhe gaaffiitti gaafatan ibsitii fi laakiin rabbi subhaanahu wa ta'ala qalbii isee keessatti durumaan rabbiin qajeelloo qalbii isee keessa kaa'aa fi amma guyyaa kanaan gahutti rabbiin asiin ga'e yeroo quraana qaraan illee wallaahi yeroo hedduu nan argaa quraanii natti tolaa baay'ee namatti tolaa qaraa jetti alhamdulillah amma ammoo yoo rabbi jedhe inshaallah barattee qaraatee jabaattee akkuma duraanuu akka namni haqa hubatuuf gorsaa turte kana booda ammoo barsiiftuu akka taatu abdii guddaa qabna rabbi subhaanahu wa ta'ala hunduma keenya khayrii irratti laa ilaaha illallah irratti amantii dhugaa kana irratti umurii keenya nu dheeressee gaafa galli keenya geemmoo warra islaamummaadhaan rabbitti dhaqu rabbi nu haa taasisu rabbiin gadhaabbii siifaa kennu sabaata siifaa kennu mokkoroo nutti dhufu hundumaayyuu immoo obsaan warra injifatee keessa ba'u rabbiin nu haa taasisu maatii kan kee namatti jaallattu nama si jaallatu hundumaayyuu warra dukkana keessa jiru warra ilma namaa waaqessuu irra jiru hunduma isaanii dhugaa si hubachiise kana rabbi subhaanahu wa ta'ala jalallee hubachiise ilma namaadha obboleessa ofiidha nama akka ofii waaqessuu jedha rabbii tokkicha subhaanahu wa ta'ala ilma namaa hunda uume kana tokkicha isaatti amanuutti rabbi siif haa fidu waan qalbii kan kee cabsu rabbiin sirraa deebisu baga gammaddee nullee hedduu tokko gammachuun nutti dhaga'amee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin jajjabaadhuu garee barnootaatti makamii obboleettiin keenya kaleessa shaahadaa qabatte illee eenyuun shawaan jechuudha shawaan illee xiqqoo halkan dubbachuu natti mijanne isee illee baga rabbiin gammachiisee baga gammaddee darrii yeroo dheeraadhaaf asirra warra turedha inshaallah hordofii godhaanii ijoolleen shaahadaa qabattan asumaan faniidhaaf illee wanti hin dhaamu yoo dingata namni keenya isin gaafatee garee barnootaatti illee isin hin daballe waa isin hin barsiifne adaraa ofii keessanii ijoolleen asirraa argaa jirtan kan yeroo kaan ijoolleetti kennamaa jiran ofii keessanii dubbisaati akkaataa salaataa illee natti agarsiisi garee barnootaatti hin dabalamne jedha abdii dubbisaa abdiitti dubbadha Ustaaz Abdul Fataatti dubbadha sinii galee of hin gatinaa barnoota barbaachisa sirriitti barnoota barbaachisa rabbiin isinii halaafisu dalagaa keessan dalagataa barnoota keessanitti fufaadha fanii gamanuma maqaa kee jajallibnee funyee maarree jennee si waamaa turre gamanumaan dhiifamanuu godhigaa kanaan dura wallaallee maqaa kee cabsaa turre amma maqaa keessa sirriilee dhageenya jirra faanusiidha ifaa duniyaa fi akhiraa rabbii siif haa kennu akkasii hangabaabsitan jira ustaazonni haa dubbatan. Ustaz. يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته